Guddina dinagdee biyya tokkoo keessatti ulaan galaanaa gahee olaanaa qaba. Biyyoonni garaagaraa ulaa galaanaa fayyadamuun rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa furatu. Yoo ulaa galaanaa hin qabaannes walitti dhufeenya biyyoota ollaa waliin uumuun akka fayyadaman taasifama. Ijjannoo keenya inni ijoon guddina biyya keenyaa tokkoffaa ulaa galaanaa yoo qabaannedha. Kanaaf ulaan galaanaa baay'ee barbaachisaadha biyya keenyaa fi ijji addunyaallee nu laaluu dandeettus ka deemuu dandeettus yeroo akkanatti ulaa galaanaa kana itti qabaannee ittiin fayyadamne guddachuu dandeenya jechuudha. Biyyi hayyuu qabdu biyyi goota qabdu waan gaafatte waan kororfattu milkeessuun dadhabdu waan ta'eef baay'ee akka milkaa'ullee abdii guddaan qabna. Biyyi keenya Itoophiyaan lammiilee miiliyoona 120 ol qabaattee alergiin ishii balbala biyya alaa irratti hirkattummaa yoo deemte guddina barbaadamu galmeessisuun karoora baafatte milkeessuuf ni rakkatti. Fedhiin biyyi keenya ulaa galaanaatiif qabdu biyya biraa miidhuu barbaadee osoo hin taane adeemsa kennanii fudhachuun irraa fayyadamuudha. Kun immoo fedhii lammiilee Itoophiyaa hundaati. Ulaa galaanaa argachuun gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin waan baay'ee nu buusa. Fakkeenyaaf siyaasa jechuun biyyi takka siyaasaan cimte jechuun yoo dinagdeen cimte waan ta'eef dinagdee cimsuu keessatti immoo ulaan galaanaa gahee guddaa taphata jechuudha. Meeshaaleen biyya alaatii fe'amanii dhufan yoo kiraadhaan waan dhufan taate baasii guddaa baafna. Ulaan galaanaa keenya yoo ta'e garuu baasii xiqqaadha waan ta'eef ka baafnu dinagdee irratti nu cimsaa. Dinagdeen cimachuun siyaasni keenya cimaa deema waan jedhu qaba. Fayyadamummaa waloo qabeenya uumamaa kanarratti akka uumamuufis seeronni idil addunyaa ni deeggaru. Alergii fi walqunnamtiin ishii balbala galaanaa biyya olaa irratti kan hirkateedha. Balbala galaanaa dhabuun ishii biyyattiin baasii olaanaaf akka saaxilamtuu fi dinagdeen ishii amma barbaadame akka hin guddanneef hudhaa guddaa ta'ee jira. Rakkoon kun bu'uurarraa akka hiikamuuf ulaa galaanaa argachuuf seerota idil addunyaa eegdee hojii dippiloomaasii hojjechuu erga jalqabdee bubbultee jirti. Ulaan galaanaa biyya keenyaaf seenaadhaanis seeraanis mirga qabdi biyyi keenya ulaa galaanaa argachuudhaaf. Faayidaan ulaa galaanaa madda galii biyyaatiif iddoo olaanaa qaba. Sababni isaa daldalli lafarratti hin jira, qilleensarra jira, bishaanirra jira. Kanaaf ulaa galaanaa dhabuu keenyaan galiin biyyi dhabdu guddaadha. Kanaaf Itoophiyaan akka biyyaatti qabeenyaan guddattee biyyoota guddatan toora biyyoota guddatanii galuudhaafis maddi galii isii akka dabalu, dinagdeen isii akka dabalu, jiruuf jireenyi lammii biyya kanaa akka jijjiiramuuf ulaan galaanaa murteessaadha. Kanaaf seenaanis seeraanis ulaa galaanaa argachuudhaaf Itoophiyaan mirga qabdi. Ulaan galaanaa sarara daldala zaayilaa fi kan Mutsuwaa Asab Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo seenaadhaan baran ni beekna. Kan inni fayyadamaa jirti jechuudha. Dhiyeenya kana garuu yeroo Itoophiyaan fayyadamaa taatu argaa hin turre jechuudha. Amma yeroo dhiyoo keessatti muummichi ministeeraa gaafilee babbareedaa kanaa gaafilee iddoo guddaa qaban barbaachisoo fi dirqama ta'an kaasanii gaafatanii itti deemaa yeroo jiran ni agarra jechuudha. Kun galma ga'eera taanaan Itoophiyaadhaaf faayidaan ni qabu baay'ee olaanaadha jechuudha. Biyyoonni ollaa fedhii kennanii fudhachuu qabaatanis dhiibbaa biyyoota dhiyaa fi ollaa guddina biyya keenyaa hin barbaanne irraan kan ka'e ammaatti milkaa'uu hin dandeenye. Hayyoonis biyyi keenya mirga ulaa galaanaa argachuu akka qabduu fi mirga seera idil addunyaatiin kennamee fayyadamtee mirkaneeffachuu akka qabdu dhaamu. Baay'ee biyyoonni guddataa jiran akka isaan qolee isaanii waliin qabanne miila lamaan akka isaan hin dhaabbanne wantoota garaagaraa dhiibbaa garaagaraa kan isaan irratti uumaa ta'an maaliif yoo ol jenne yoo qolee ol qabanne yoo miila lamaan dhaabbanne gaafilee gurguddaa akka kanaa ni gaafanna akka nuti gaafannu akka nuti fayyadamnu ni beekuuf dursanii achirratti nu dhaabuu fedhu jechuudha. Kanaaf kun sochii daldalaa keessatti ni hirmaata jechuudha. Inni kaan alergii ta'a, inni kaan immoo kan biyya gamaatii meeshaa biyya alaatiin meeshaa biyyatti galchuu ta'a jechuudha. Haala salphaadhaan namoonni kallattiidhaanis alkallattiidhaanis daldala kana keessatti hirmaatanii caarraa hojii guddaa ni uumaa jechuudha. Ulaan galaanaas kanaan dura kan Itoophiyaanis qoree keessa kan qabdu ta'uu isaati. Waa'ee biyyaati waan ta'eef nus eenyuun gadi Itoophiyaan eenyuun gadi waan hin taaneef nus karaa ulaa galaanaa qabaachuuf abdii guddaa waan qabnuuf seeraanis waan nu kennameef Itoophiyaan aadaa ishee keessatti fudhachuus beetti kennuus beetti waan ta'eef kanaafuu gara fuulduraatti muummichi ministeeraa keenyaa kallattii ulaa galaanaa kana dhimma biyyaati waan ta'eef dhimma birmadummaa biyyaati waan ta'eef kanaaf muummichi ministeeraa keenya xiiqiidhaan qabatanii kallattii tokkoon akka xumuru waliigalteenis hin beekna waan ta'eef Itoophiyaan waliigalamuu yoo dides aarsaa barbaachisaa
akkuma uummanni keenya kaleessa dheengadda aarsaa barbaachisaa kaffalaa ture ammas aarsaa barbaachisaa kaffallee ulaa galaanaa fudhachuu akka qabnu uummati Itoophiyaa abdiis qaba eegaa jirra. Biyyi keenya ulaa galaanaa seeraa fi seenanis qabdi. Waggoota darban 30 fi sanaan dura umurii keenyan duratti jechuudha. Kan darbe ulaa galaanaa keenya seeran ta'e keenya seenanis ta'e gurguramee ture sana har'a immoo deeffachuudhaaf qophoofneerra. Tumsi uummanni dhimma kanaaf gochaa jiru dheebuu hawaasi ulaa galaanaatiif qabu agarsiisa. Hojiin dippiloomaasii amma jalqabame cimee yoo itti fufe dheebuun biyyattiin ulaa galaanaatti fayyadamtee guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasa ishii mirkaneessuuf gootu ni dhugooma. Biyyatti teenna waraanaan odoo hin ta'in dippiloomaasiidhaan waliigalteedhaan mari'achiisuudhaan hubachiisuudhaan akkuma laga Abbayyaa keenya kana mirkaneessisiifanne amma sammuu deebinee ulaa galaanaa keenya kana haqa keenya ta'uu isaa beekanii nu deebisuu qabaatan. Addunyaan beettee deebisuu qabaatti. Amanuu qabaatti. Har'a odoo hin ta'in yeroo nu daa'immanii waan jedhamee sirbamutu jira. Galaanni diimaan kun duruu keenya maaf nutti magaaddi diinni keenya jedhanii yeroo ittiin sirbantu jira jechuudha. Hojii dippiloomaasii gabaabumatti hojii dippiloomaasiitiin bilcheessee itti deeme formaatiin dhufa jedhee yaada. Ulaa galaanaa warri qaban isaan irratti hojjechuudha. Inni gara biraa akkuma mirgaatti immoo akkuma mirgaatti ulaa galaanaa qabaachuun biyya kanaaf mirgadha waan ta'eef isa kana sadarkaa adda addaatti itti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf AU convince gochuu UN convince gochuu political elite addunyaarra jiran convince gochuu dippiloomaasii dhumatu kana bilcheessaa deeman jedhee naman. Egaa biyyi kamiyyuu ulaa galaanaa argachuudhaaf mirga akka qabdu seerri idil addunyaa keessattuu seerri konvenshinii bishaanii hin kaa'a. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dhimma kana ajandaa godhee ajandaa uummata Itoophiyaa akkasumas immoo ajandaa hawaasa addunyaa godhee irratti hojjechuun isaa sirriidha. Kanaaf inni kun kan milkaa'u karaa seera addunyaatiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa mariitiin akkasumas immoo karaa kennanii fudhachuu win-win approach fayyadamuun karaa sanaan mootummaan milkeessuu qaba. Milkaa'ina kanaaf immoo tumsi hawaasa maraa murteessaadha. Hayyoota irraayis immoo toora kanatti gorsa kennuun dhimma kanarratti hubannoo hawaasaa cimsuun in eegamaa kan qorannoo gaggeessuun kan hubannoo kennu immoo hawaasa fi dhimma kanarratti hubannoo kennuu fi hawaasni dhimma kana akka deeggaru taasisuu irratti hayyoonni qooda isaanii baachuu qabu jedha. Tokkummaan hayyoota, tokkummaan abboota siyaasaa, tokkummaan jaarsota biyyaa, tokkummaan dargaggoota baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa waan namatti agarsiisu of keessaa qaba. Kun ammoo dirqama jechuudha. Kanaaf jabaanetti deemuu qabna, gaafachuu qabna, argachuus qabna. Amma kanaaf mootummaan jabaatee cimee gaafii kana yoo deebii sirrii argate maddi galii kennaan dabala, lammiilee galiin isaanii dabalama, toora biyyoota guddatanii hiriiruu dandeenya. Kanaaf lammiinis mootummaa cinaa hiriirree akka gaafiin kun haga nu deebi'utti gaafii kana jabaanetti deemuu qabna jechuudha. Kun gaafii sirriiti, gaafii mirgaati. Dargaggeettiin kaleecha laga Abbayyaa hiite mootummaa gaafataa qabda. Duuba dhaabbadhuun jedhaan ani gaafiin qabaayu kanaaf. Mootummaa gaafataa, hooggansa gaafataa, hooggansa kiyya jedhu. Hooggansa aantummaa qabu. Hooggansa piroojeektiin kun kiyya keetii miti. Kan nama biraati miti. Seenan dabarsinee gaafataa ta'uu qabnaa. Seeraan immoo argachuu hin dandeenya kan ta'e kana isa kana hooggansa gaafataa kanaaf immoo nuti duuba buunee hooggansa keenya deeggaru.